Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftan keenya kabajamoo kanneen chaanal Afrikaa Samsung irratti hordoftan nageenya keenya bakka jirtan hundatti isiniif qaqqabsiisna jedha. Tole egaa hordoftan keenya jechuudha. Har'a akkamitti akka suuraa isin jalaa dileetta jechuudha. Suuraa ta'ee viidiyoo walumaa galatti jechuudha. Waan gaalarii keessan keessaa dileet gootan jechuudha. Suuraa fi viidiyoo beekaas dileet yoo gootan akkasuma jechuudha. Osoo isin hin beeknis dogongoraa yoo formaat gootan jechuudha. Aappii tokko malee akkamitti akka isin deeffachuu dandeettan isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa hordoftan keenya jechuudha. Kun baay'ee waan faayidaa qabeessadha jechuudha. Aappii tokko malee deeffachuu dandeessu. Akkasuma jechuudha wanta kanarraa uf eeguunis isin barbaachisa jechuudha. Maaliif bilbila keessan tokko namootaaf yoo gurgurtan akkasuma jechuudha iccitii wayyoo keessaa qabaatan suuraan keessan sun jechuudha yoo dileet gootan akkamitti akka namtichi sun deeffachuu danda'u abbaan isin bilbila sanitti kennitan yookaan mootii gurguratan deeffachuu danda'u irra karaa kanaanis suuraa keessan karaa hundaanuu iccitii keessan sirriitti uf eeguudhaan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Tole egaa hordoftan keenya jechuudha. Warroonni jalqabaaf gara chaanal Afrikaa Samsung haaraa taatanii dhuftan jechuudha. Chaanal Afrikaa Samsung akka subscribe gootan isin gaafanna jechuudha. Akkasuma jechuudha mallattoo bilbila fuulduraan baatu irratti kilik godhuudhaan isa irraa olii ol kan jiru irratti guuta. Viidiyoon keenya kan daddafe nuti asirraa maxxansinu viidiyoon keenya kan asirraa maxxansuu daddafee akkasuma bira qaqqabu taasisaa jechuudha. Egaa hordoftan keenya jechuudha. Akkasuma viidiyoo keenyas kan daawwattan laayik share gochuu hin dagatinaa. Tole egaa hordoftan keenya jechuudha. Gama barnoota eeguu isin dabarsamu jechuudha. Maal gootu gaalarii keessan irra ni galtu jechuudha. Fakkeenyaaf gaalarii keessan keessa irra haala kanatti erga galtanii booda maal gootu fakkeenyaaf ani amma suuraa dileet godhee isinitti agarsiisa jechuudha. Suuraa muraasa dileet godhee isinitti agarsiisa. Tole fakkeenyaaf amma albama kanaa filadhu jechuudha. Asirraa suuraa barbaade wayii suurota muraasa wayii dileet godha. Tole haala kanatti suuraa tokko lama sadii hayyee suuraa shanan kana jechuudha. Haala kanatti filadhee jira jechuudha. Amma maal godha dileet godhee isinitti agarsiisa jechuudha. Tole sana booda maal godha haala kanatti kun akkuma isin agartan suuraa kana dileet asirraa godhee jira jechuudha. Suuraa kun albama Pixlaab jalatti argama jechuudha. Kanaaf amma suuraa kana dileet godhee jira. Suuraa kana deebisee argachuudhaaf maal godha as dhuftan jechuudha. Haala kanatti fuula guutuu albamaa irratti erga deebitanii booda iddoo kanarratti kilik gootu jechuudha. Warroonni usiqee as gubbaa naannaa kanatti illee argamu jira. Akkasuma jechuudha kanneen bilbilli keessan gasiqsite iddoo kanarratti argamus ni jira jechuudha. Kanaaf maal gootu as iddoo tuttuqaa sadii qubeen enniin irra jirtu yookiin ammoo enniin irra jiraachuu baattes tuttuqaa sadan kana irratti al tokkoof ni cuqaaftu jechuudha. Sana booda maal gootu asirra gabbuutan jechuudha. Recycle bin kan irratti al tokkoof ni cuqaaftu jechuudha. Sana booda akkuma isin agartan jechuudha suuraan keessan yookaan ammoo suuraan isin dileet gootan asirratti kilik asirratti hafaa jechuudha. Asirratti maxxanee hafaa jechuudha. Gamasiin isinirraa bada malee iddoo kana taa'ee jira jechuudha. Kun kan inni isin tajaajilu jechuudha. Guyyaa 30 jechuudha. Guyyaa 30 iddoo kana taa'aa guyyaa 30 booda ni bada jechuudha. Suuraa kana deeffachuufis ji'a tokko jechuudha. Walumaa galatti ji'a tokko keessatti yoo suuraa dogongoraan isin jala bade kan ta'u taate jechuudha. Ji'a tokko asitti yookaan ji'a tokko keessatti suuraa kana deeffachuus ni dandeettu jechuudha. Yookiin ammoo gama gaalarii keessanitti achi deebisuu ni dandeettu jechuudha. Yoo kan hin barbaanne yookaan ammoo suuraa hin taane yookaan ammoo kan hundumaaf irraa balleessuu barbaadan kan ta'u taate jechuudha. Maal gootu dileet asirraayis carraa dileet godhuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf nama suuraa kana deebisuudhaaf maal godha al tokkoof qabee sakandii muraasaaf qabee taa'anii sana booda suuraa hundaa deebisuu yoo barbaade jechuudha. As gubbaa kanarratti ol kan jirtu irratti kilik godha. Hunda yoo hin barbaadin jechuudha haala kanatti filachuu danda'a jechuudha. Kan barbaade jechuudha kan gamasitti deebisuu barbaadu jechuudha. Fakkeenyaaf nama suurota kanneen hundaa balleessuu hin barbaadu waan ta'eef jechuudha. As ol kan jiru kanatti kilik godhe hundaa deebisa jechuudha. Deebisuudhaaf maal gootu jala kanarratti gabbuutu jechuudha. Kun yoo dileet godhuu barbaaddu asirratti kilik gootu. Yoo ammoo suuraa kana dileet godhuu barbaadin bakka duraatti deeffachuu barbaaddan maal gootu asirratti restore iddoo kanatti ni cuqaaftu jechuudha.
Tole sana booda akkuma isin agartan jechuudha iddoo kanarra qulqullaa'eera yookiin ammoo gamasitti deebi'ee jira jechuudha. Sana booda al tokkoof abbaa gootu yookaan ammoo gama dudduubaa deebitu jechuudha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha sana booda jechuudha mee suuraa san ka deebi'ee fi hin deebine kan ni ilaala jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa as jalaa haqnee turre asirratti kilikii goona. Sana booda akkuma isin agartan suuronni kunniin dacha'ee jira jechuudha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha barnoonni keenya kan har'aaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagaatti isiniin jenna.